hordoftoota Ganneeyyotu akkam jirtanii nagaa keessanii nagaa kootiin galata waaqayyo jirtuu miti ani jira galata waaqayyo hamma danda'e baay'een keessanii maal jettu muuziqaan dhugaa muuziqaan jaalladhu nanta maal taasanii ani intala kiristoositti waan ta'eef ani sirban jaalladhu dhaggeeffadhu sigii yaa bakkee itti waraabuu qabu iddoo hojii isaa yommuu iddoo cufee ማለት iddoo hojii cufee immoo echan deemare jechuun yaa bakkeen deemee hojjedhu baay'een jiru garuu hojii isa godheen deemaa jedhee jechuudha otoo mana koo kan ta'e rakkoo qaba cufeen deema mana kiraa waan ta'eef osoo birrii shanillee gurguramtee wanti jedhamu jira miti inna kanaaf ani muuziqaa jalan deemu dhugaa manfasini mana madame susna sindis ne fagan da jettan jira nanta ne lugar bi anna makasiti to wakachura anna mutkani jala to chuba baade dana sumani chura ara mushachi gubbit ko rindu fe mane ke chanto yechura mane ke sadiya ganaman ba galgalangala wande bak fatana miche namicha gina sita miche ufata ati fuudhee galee immoo daddachaasuudhaaf bakka kanuma kanaa jedhee tanan tureen jechuudha akkuma isaatti furminaan natti dhufe yaa suuqii immoo banamee na eegee jira waan ta'eef inni annaachuudhaaf maal jechuu barbaadetan jechuudha amma akkamatti jechuun akkasumatti taasisuu dhufe maali yeroo tokko jechuudha akkamatti nama taasisuun hin danda'amu isin yaadee dhugaa rabbi jechuudha maal fayyaa danda'u ganama ganintini namatti iyyuu takka tilkiin riba namatti kaastu namatti iyyuu san isa faattisna jedhee ruuzii mana madaamii maan kadhaa nyaata ruuziin asillee jira isa faattisna jedhee maattanii ciqiciqii madaamii tokko faallee tisna jedhee jira jechuudha nama kanaaf maal yaaddetti maattanii silaay namoonni baay'een jechuudha yeroo biyya malate biyya galanii jechuudha xiqqoo turanii kasaan baalaa maal jedhu karaa biyya biraa kan mana arabaatti deebi'a ana misa yaadatiin fi ana yaada sinitti taasee jechuudha haasaa wanni yaadni nan yaade jechuudha wanni irratti qabadhee dhufee osoo kan hin taane waan biraatti jechuudha maaltu yaada haasoo barbaaddeetu wanni nan irratti haasoo barbaade gabaatu dhufee deemee dhufee jechuudha ijoolleen jechuudha ijoolleen shamarranii jechuudha gaafa jechuudha jaalallee keessan isaa ta'u namni isin yoo jechuun nama jaalatan ta'u gaafa addaan baatan deemtanii fiitanii jechuudha akka waan dhufa nama san takkamudha jettanii yookaan akka waan nama sanii goddaatanii maal jettanii deemtanii hiyootii keessan isa duraasanii caala lammata kan balleessanii jirtan jechuudha kunniin in argitan jedhee yaada jechuudha ani maal jechuu barbaadetan gaafa fakkeenya namtu gaafa nama tokko wal addaan baatan otoo namni suni midhaan bishaan keessan osoo tokko ta'e addaan hin baatan waan tokko hin taaneef addaan baatan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf gaafa namni tokko sin dhiisee deemu namni sun akkamitti na dhiisee deemettanii hin gaddina jechuudha dhugaa kiristoosiin inni nama hin ganne haala kamuu keessattuu qabaattes qabaachuu baattes waanuma kamuu kan sin jibbine kan sirraa hin fagaanne inni si wajjin jira ta'e tokko waaqayyo keetti gammadu qabaachuu keetti gammadee siin jedha inni lammaffaan immoo gaafa dhiirri nagaraashilaa dhiirri baay'ee keenya kanatti miti malatee hin dhofkata jechuudha garuu baay'ee miidiyaa kanatti sun argu birrii hamma kana narraa nyaatee hamma kana akkas ta'ee akkana kan jedhamee kan bo'u baay'eetu jira jechuudha deemi birrii kenniteefis birrii fudhatee haa deemu bakka argin ati isumaan durattuyyuu waan hundumarrattuyyuu yeroo san geechee sa'aatii kana geessee waaqa sa'aatii kana si ga'e galateeffadhu kamni isa fuulduraa seetu isa waaqayyo si beeka jechuudha baay'een tokko namoonni tokko immoo ijoolleen tokko maal godhu fakkeenyaaf amma nama tokko wajjin hin haasa'in namni sun birrii irraa nyaatee yookaan haaluma tokko waan tokkoon addaan ni ba'u yookaan ishiinis badee hojjette yookaan innis badee bakka waan tokko walitti hin buuti dafanii maal godhu dafanii dhiiran biraa qabatu jechuudha kuni dogongoran jedha akka kootitti akka yaada kootitti kuni dogongoran jedha maaliif dura ofatti keessa fi ofaxanna'ee nama akkamitti natti dhufuu qaba
bakka jettee dura ofii keetii waan kamittu yoo reedii ta'uudha. Waan kamii dhufuttu iyyuu inna dammoo inni kalee dogongorri kalee miidhamni kalee keessuun akkasitti hin dhufne eeggachuu waaqayyoon keetiin kadhachuudha. Kanaaf gaafa namni tokko sin dhiisee deemu onlaayiniidhaanis bartanii haatan biyya keessa jiraataniitis nama gaafa gargar addaan baatanii yaa'u sinitti meera namni tokko dhugumaan dhugaatti midhaan bishaan isaa ta'e taana gonkumaa addaan hin ba'u. Gaafa namni tokko ishiinis inni sin dhiisee deemu namni suni sinumaaf hin faxaramne bakka kiyyaa miti xaankoo dammoo carraa waaqayyoon lafa naa godhe kanan biraatu jira jedha yaada jechuu barbaaden jechuudha. Kanaaf inni na dhiisee deeme jettee bakka nama sitti dhufe gaafa namni tokko dhufe haa isin jedhe gaafa ta'e heloo jettee wajjin haasa'e ammallee malli miidhamta jechuudha deebite. Maaliif jarjaraan itti seente waan ta'eef odoo jarjara maaliif surreen jarjaraan hidhatan jarjaraan hiikkatoo jedhamte jechuudha. Kanaaf onlaayinii tokkorraa gaafa nama wajjin bartanii gaafa nama wajjin dhugaa baay'ee haasoftan gaafa namni sun isinitti qayyaramu ta'e yookaan immoo haalli akkaataa nama sanii isinitti toluu dhiisuu danda'a. Hin beekamu fayyaa hundanna akkuma bifti isaa gargari yaadni isaatis gargari. Isin immoo qoom jettanii dhaabbattanii qoomni jechuun dhaabbachuu isa maal jedhama? Qoom jedhamu ture waan marfaate jechuudha. Inna dhaabbattanii of laaltanii jireenya kiyya kalee sun akkas ture kanarraa immoo maalan baradhaa. Nama maaramii dhugaan isinitti himaa. Yeroo tokko gaafa jireenya keenya keessatti waan tokko mudatu zim jennee wanta sana akkuma salphaatti dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kiristoos isin jedha maaliif waan sanirraa waa barachuu qabna jechuudha. Waan sanirraa barachuu qabna. Wayii gaafa wanti tokko immoo nu mudate seena tokko gaafa dabarsee gaafa immoo waaqayyoon seena san keessa nu dabarses immoo irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Ani kana natti dhagama akka hootitti jechuudha maaliif. Ani jechuudha amma tun jireenyuma koorratti isan kalee dabarsee yoo yaadu waaqana dabarsee bakka nan gammada jechuudha. Bagan argee maaliif bagan kalee qoramee jechuun bagan kalee qormaata argeen jedha. Maaliif har'aaf na ta'a wanni martu xiyyeeffannoon godha fuuldura kootitti deemicha koota harkaa fi koo keessatti xiyyeeffannoon godha maaliif wanti kalee sun akkanatti hin dhufne godhachuudha. Gonkumaa wanti kan kalee sun akkanatti deebi'uu hin barbaadu jechuudha. Isinis maal jechuu barbaada amma ilaalanii fakkeenya fudhadheen isin jechaa jira jechuudha. Maal isin jechuu barbaade tanan jechuudha hordoftoota ganni YouTube warri sagalee kana dhaggeeffattan gaafa namni tokko singatee deemu namni sun singatee bichaadhaaf jettanii yookaan immoo bakka san nama sammuufachuudhaaf jettan kan lammata dhufu sun immoo irra caala sin miidhuu danda'a. Haasa'uu hin dandeenye dhugaa rabbi warri araqee dhugan tokko as jira asumatti ijjitti dhugaa waaqessitti wal gahee dhiirri jechuudha. Warri araqee dhugu jechuudha. Akka taasisu hin dhabee dhugaa rabbi dubbachuudha. Inna jechuudha galgala illee haa ta'u viidiyoo kana bal'inaan irratti isinii dubbadha jechuudha. Maaliif amma natti tolan jiru dhugaa maaliif sagaleen isaanii keessa na yaalaa gaggala. Deebisii muuziqaan illee yeroo duraa tokko fa'aa baay'ee keessa na yaalaa gaggalaa ture isinii galee. YouTubein immoo ta'ina jedha sodaadhaan jira waan ta'eef inna kanaaf yaa har'ammaaf kana jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Ijoolleen biyya arabaatti jirtan kan biyya keessa jirtan gaafa namni tokko isin dhiisee haa deemu bakka dhiisee deemee miti. Waaqayyoon nama biraa akkasii kennu kadhadhaa waaqayyoon keessanii. Innumaan duratti immoo yeroo ammaa akkoo dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanani balleechaan nama tokko bichaa miti. Kennuun dhiirri bichaa maxxifoo miti dubarri bichaa maxxifoo miti. Baruma nuti jirrutu bara bakka bara jaalalli hin jirredha dhugaa waaqa bara jaalalli dhabamee jibbi baay'atee waaqayyoon bichaa arjummaa isaatti nutti araaramu maal jennaree dhugaa kun maaliif nuti gaarii hojjennee hin qabnu waaqayyoon immoo nutti araaramu. Kanaaf jaalalaan jiraadha isin jedha kuni gorsa kooti jechuudha. Yoo nuti finne akka tanaasoo barbaadetti akkanatti miti ture garuu yoo namni sirriitti wacu wanti sammuu keessatti qabattee dhufti bitintin seelaa taa'ee dhugaa dubbachuudha. Ani YouTube kun natti tolaan jiru dhugaa hojii kana wajjin bakka tokko isa hojii kiyya hidhuun hojjedhe
kan mootuun kana hojii kiyya godhadhee hojjedhe malee baay'ee lamaan isaaniitu sammuun jeeqa jedhu dhugaa dubbachuudha. Maaliif yeroo inni akkasitti amma taa'u kana bakka waan akkasii irratti inni hojjedhan jedhageen yeroo inni bakka isaan asii irratti wacanii maal jedhan dubbinni alaa bada dhugaa dubbachuudha. Yeroo tokko fa'aa kadhannaan godhumaa biraatiin tun baddeen jedha dhugaa. Osoo mabraatiin baddeen jedha maaliif mabraatiin oo baddee cirrii yaa kaawwanni martu. እና ከስስኔን ጀላ ያው ቦሩስም ሆ እተፈፈተናን ስኒ ወደ ሃሳ ጀቹላ ባለናኒ ማለት ለተው ገለገለ ለያተው ነው ጀደመለ እንተው ዱጋር በከነቲ ነገደና ተራ